أني نركبا استين اللاليني وانت كان يفيو سمو قودواني خلينا لك إمسو سير خوكيني قدين سيلك إمسا خوف عن ناسيني حاكمني قوسما يا ربي يوكيسيني أنا مدى قودي سيقما خيشين ليسيني فنافير قودي بدين الراجين فكيسيني وصن سرقا يدي دوران وحجاتي نكون نكام ستو بريك زجرونتي ربين كنيا كارين إيسنا ملكيسو إبادة في دين دنيا جنة نكيسو ندين دي ربين منوها ملكيسو أردا بادية صدومي سدينن قيسا سدينا يمي بشامبي تاكا Dubartiin dhooyee dhiiga irraa yaasa. Kanaan dura nama dhooytee dhiiga irraa yaastee jira. Jira gaafaaniin akkuma keeti. Nama harka takkaan shurbaa dalagaa harka takkaan shurbaa namaa dhooftoo hedis. Mee ati aktarummaa fi tiktookummaa kamiirra wayii? Haruma takka deeman isaan lachuun. Dhuguma moo basoo nu gaafatta. Direwood subscribe godha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan daawwattoota keenya. Salaamanni keenya kan onni irraa buqqee bakka jirtanitti qilleensarraan isin haadha qabu. Isin jechaadha. Hordoftoota amantaa musliimaa maraanuu bakka jirtanitti Iid Mubaarak isin jenna. Keessattuu warreen Direwood banattanii teeysanii nu ilaalu jirtan. Irra deebi'uudhaan Iid Mubaarak isin jechaadha. Guyyaa har'aan tanaa akkuma argaa jirtanitti artistoota hangafarraa jalqabi. Qoxosuu hunda waliin qabannee mana khiyya jirra teenyee ayyaana iidaa kabaju jirra hangaftichi keenya artist Umaree Ali Faara manzumaa inni waa'ee soomanaa irraa taphate hedduu qaba Umareen akkasumas sa'ada yeroo gabaabduu keessatti isin TikTok fi akkasumas YouTube irratti sirba takka hojjechuudhaan hawaasa bira jaallatamummaa argantee jirti gamanaan immoo tan argamtu iftuu aadamii isin immoo filmii wayfadhiitoo irrattis jaallatamummaa argantee jirti akkasumas filmii obsaarratti filmii biraatti samma dalaguudhaaf karoora haqabduun soo ni qabda tole filmii san irratti gaasiin aktarra kaaraktariisiif kanname maal haa tuhuu wanjoo Ega filmin beboda khallalu gamanaanis dursa DJ Dus namni hedduun ni beeka DJ irratti inni garuu filmi diaspora irratti kan akka gaarii beekame keessattuu mana malaaluudhaan ablee akkasitti gamanaas immoo jeezi innis DJ dha sirba shoggoyyeedha hedduu dalaga kilipii fa innis nooliin ture hanga dhuma sagantaatti nu faana turaan hordofaa isiniin jennaa كاميرا ما نوتا خينيا رمضان آدم قمنا نموسى هلا سال لمان تودان نولين تران ترتي غاري سنين جنة شيخ الشيطان ميغانو كيسا جيرا دين كينيا بليسو تتافي جيرا هايه نجاتين دبانو اگر جيرا بكا غرسانيتي هدا ساجيرا هايه warreen cubbuun deemu akaalifama qatiin keenya miidhuu faanti dhabama jira sheeku sheeytaan qatiin hin diina jira sheeku sheeytaan qatiin hin diina jalaalu noofiini rabbi najjina jira sheeku sheeytaan qatiin hin diina jira sheeku sheeytaan qatiin hin diina jalaalu noofiini rabbi najjina tolega daawwattoota keenya sagantaan teenya tan ayyaana Iid al-Fixrii sababeeffannee mana keenyatti kan hiriyoota keenya wajjin kabajaa jirru jalqabdee jirti mee tura gara gaafii tokko tokkotti achi dabarraa iftuu aadam gaafiin tarateeti aktara filmiidha akka taate namni hedduun si beeka TikTok irratti hoggaas baatu immoo aktartiitii teenya jaanii gaa namni hedduun akkana si hordofa beekte mee ati aktarummaa fi TikTokummaa kamiirra wayyaa lachuutu akkamitti Konis gam takka nama buharsa konis gam takka yaadannoo waan takka takka dabarsta jechuun history waan namni jiru life irra jiraatu dabaru dabarsta drama jechuun filma jechuun okay hayyee TikTok jechuun fanii waan yeroo san kasitti amma deemu karuma takka deeman isaan jechuun khamturra wayyaa dhagaa amma fakkeenyaaf karuma takka yoo deeman taate fakkeenyaaf filmiin takka namni irraa barata barnoota guddaa irraa barata
Akkasin ni barata. Highlight uma gorsiisee jechuun TikTokiin. Jechuun akkasii keessa deeply keessa seenee wajjin himuu baatus gubbaa jechuun amma namni filima laalu ni galaaf TikTokera. Highlight yoo warri ni galaaf jechuun waan filima san beeku jechuun. Takkuma yaadni isaanii filima jechuun. Akkuma filimaatti ergaa qaba jechuudha. Fakkeenya amma gisee yeroo takka sirboota afaan Oromoodhaa TikTokiidhaan hoggaa gahaa dhiiftu faayidaa maal qaba jetteeti? Sirboota promote godhuudhaaf jechirratti garsiisuuf. Tole hayyee gaariidha. Gara filmii keetitti achi dabarraa. Filmoota ati hojjette keessa wayi fadhiitoo keessatti yuunivarsiitii irraa osoo baatu. Ana lakka fesiigaa. Ana si lakka fesa? Haaya akkam jeen si lakka femee bakka kiyya jee anis bakka keetiin jaa. Bakka kiyya haa jettu isin anis bakka kisiitiin jaa. Itti fufu. Ni yaadatta malee. Ani immoo nin beeka. Dhuguma moo basoo nu gaafatta dhugaa taanaan nama maa dhoysita maaliif na lalata anaas na jaalata basoo na gaafatta basoo dhatti hin taphatini kanaan dubra hin tabbasani sin bootaa kiyyama. Bakka kiyyama. Bakka kiyya ningeerera ay jay mal toresa ningeerera mal toresa jay gaje ningeerera lenka bu khoba khotin jira isho wara jira etanka ade Gavide kilo egali bakama dogumamo basonu gafat ay kara irran fatte iyada do amasa khmeka amasa galintan amasa gali kamiti akkata dalide khanu mega filmi sana kamit dalide karakter filmi khadisan awasni kharrat gizi sarki marfasinja faysafu filmi obsa josan gubarati kada khate gize khagari mal jasete isi miti editing gidani jani me no mi man Abdii martial art khaysati dalagat orami wonnum man tinu khase o filmi echu durati wan sporti khane sport ma khane ratti akatan tidalinu mal you art khane o filma fan romo sindalini mal qaba echu ratti holtane salmo sport ma baqa wonnu khase hamiletti nu gole filma khane dalagu jabenya qama sporti khane tidalinu dani akti jump tienne dobnu fi akkatan itti wanni jenne aktiin itti fayyadamnu fechirratti waan dugaati waan editaran jiru saasan keessatti waan editara jaamuun beelum kaameraa keessan jiru amma lufe editar hono yoo fade namni gari yoo maal jaa akkas gizee garaa keessi dhooni vaccine to haru jira akkamumatti intalala akkas dhoon jaabeeta dugaan si dhooni takka ni jira bakkaan itti dhoome akkaataa itti lafarna darbanii dhugaan dhoome kat golame kaameraan murame bakka san hundana shishikkumanii maal jee hafuura fudhadhee sammuu dalagu ni jira dhugaan kaniin dhoomes ni jira fakkeessines ni jira ammoo akkaataan itti dhoofi achirratti aktiileen ani fayyadamu waan dhugaatii editaraa miti. Tole namoonni garii amma kararra si qabee gaafii isaan si gaafatan keessa tokko lama nuu himime. Gaafii miti bakka mucaan akkana saqabalee barbarre dinnichaan dhuban sin fakkeessin naan joo irra hedduu sanii naqul nama kararratti akkana qabalaan sidhee barbarre dinnichaan dhuban sin fakkeessin micoo naan jaan isfaaltii irra dhaabbatanii ijoolluma karaa deemu filima sanarratti amma gaa ani gizee hedduu kararratti ammoo irra hedduu ni lolan akkamitti akkana sidhooni ati seertaan nuti osoo jirroo moojaanii dhugaan kaloluu jedhu dhugaan lolan wallahi geessi bira ni lolanii akkamitti jaanii hadduba kun filimaa waan بيني دلينو وان تبرنوتا نما أكاتا تبرنوتا نميت فلاتو في وملاي في جرو خيس جرو دليني نام أكاتا تدديتي يو نيرتي تلوفتي لا تنواقول لوفتي أكاتا تفراتي إتيستو برنوتا نام يو براتي جواتي فراتي أكاتا تلورك دون دندي سايا جو بابالي سبحانه ملي وان لغاتي متي هذا جو يو لغاتي أنو لكين نقام أتو فرار لغاتين دوي ديگر راياس تناندورا نما دويتي ديگر رايس نجرا نجرا كافاني نكو مخيتي
Atu achirratti hooqee. Arra guyyaan Iida. Kalee immoo soomana ture. Isaa. Meeqa furte? Furreessa. Allah furte jettaa taa'e. Shan nyaadhe. Shan nyaatte mi? Istaafurlaa. Aymaan. Shan guutuu. Mee akka kiyya yoo jaha furte fa akkamiyaa? Heetiin irra jaba. Amma moo gara saadaattis dabarra? Ati gaafii biraatis sii qabna beektaa? Tole. Gama saadaatti dabarra. Jira sheeku sheeytaan gatiin hindiina jira sheeku sheeytaan gatiin hindiina jalaaluun ofiini rabbina jina jira sheeku sheeytaan gatiin hindiina jira sheeku sheeytaan gatiin hindiina jalaaluun ofiini rabbina jina. Tole egaa daawwattoota keenya kabajamoo sagantaan teenya ayyaana Iidaa al-Fixriidhaa sababeeffannee qopheessaa jirru ammallee akka itti fuftitti kan jirtu. Amma saadaa wajjin haasoinaa saadaan gaa keessattuu kilipii iskee wajjin wal jalaa qabaa taphatan. Nayyaamini ana yaammatini beekeetiin jira waan deemtuuni. Waliin jaalsanitti namni hedduu aktiisiifaadhaa kan jaalate. Mee waa'ee sirba kanaa haasa'uu keenyaan duratti Iid Mubaarak. Maalii deemi? Iid al-Aafiyaa. Ganama beektaa namni diree salaataa booda hagarii mana namaarra deemeeti bageettiin si geejaa. Ati immoo ganamaan akka kaatetti haqqalii nama gaafachuu turte jaan. Yaa dhuguma. Dhugaadhaa? Dhugaa. Haaya haqqalii meeqa gurratte mee waliigala maallaqni hoggaa shalaggii keessa galchitu haqqalii darra gurratte meeqaan ni gaha meeqa ni gaha? Wallakkoyne? Ati naa kan itti malitti? Lakkoyne? Yaa lakkoyne. Ati naa kan itti malitti? Hoteela lakkaayitiin jira kan. Lakkoyte jirta? Taate yoonii fi hangana jettee kan himtu taate nama si falatu jiran saa. Kanaafuu ayyuu nuuni booda ni himta. Iddee akkam turte? Bareeddu wallaahi. Mee dura karaa sagantaa keenya achi dabroo keenyaan duratti namoota baga ittiin si ga'e Iid Mubaarak jechuu feetuun carraa ni qabdaati Iid Mubaarak jeen. Duraan dursee hordoftoota amantaa Islaamaa hunda baga Iida al-Fixriin isin gahin jaa. Akkasumatti itti aanee ijaarsa kiyya kaniin akkaan jaaladhu Mukhtaar Abduu Muhammad baga itti isin gahin jaan. Itti aansee faamilii kiyyaan baga Iida kanaan itti isin gahin jaan. Tole mee ayyee waa'ee sirba saniitti haasofnaa. Nayyaamini anayyaammatini beekeetiin jira waan deemtuni muuziqaa isa yookaan sirba san isteejii irratti bifa kamiin mee kan daleeydan mee waa'ee sirba kanaa nutti adeesi. Ani wallahi sirba kana ittiin qophoofne ture. Sandura wallee ni beeka ture. Kaniin beeku ibsaa wajjini. Ibsaa wajjini beeka ture. Guyyaa sagantaa Sabriyaa Rizoortitti godhame. Yaamame akkuma yaamamitti ka'ii wallisinaan jee. Maarkeen Aadam. Ana kaakasin jee. Nama biraa duuba sharmaarkee adeem jirti bara biraa fakkeessu jirti. Daawwattoota keenyaaf ibsu jirti. Akkasii ani bara biraa yaamu jirtaan seewwi. Sharmaarkeen Aadam. Sarpiraayiz na godhe jechuudha. Sambooda gaa tarikaatuutiin akkasitti aktiisan Akkiin dhageetti sirba biraatis yaalu jirta sirba Yoonis Abdullaahi jechuun nagahee jira. Sirba kamii mee xiqqoo sagaleen nu jee. Andaa imaamiti akka ijoollee na sosobdu dubbiin jirreetteenti warraaf odeessitu. Sirba kana jechuun amma akka qopheessu jirtu. Ati fi deemi yaa bada hungaawaa. Deemi yaa bada hungaawaa. Isaa beektaa? Harka keenya jibbaanarraa achinarraa. Achilakii ibsaa. Ibsaadhaaf akkanatti ati fi ibsaadha jechuudha jala jirtu. Kanaafuu gaa daawwattoonni keenyaas sirbi kun hanga bahutti ni eeganii gaafii biraatiin si gaafadha. Magaalaa Direedhaa araddaa baadiyyaa mee qabdisa? Sagali. Way qaanii. Baadiyyaan Direedhaa araddaa sagal qabdi? Magaalaa Direedhaa naan jette gisee dura. Araddaan baadiyyaati sin jee. Araddaan baadiyyaa mee qabdi? Takka. Araddaan baadiyyaa. No, lakkiidha wallahi lakka dhaabbadhu. Araddaan baadiyyaa bifuu araddaa qabaleedha ifiifuu. Akkam? Kooyi baadiyyaa mee qabdi Direedhaan? Baadiyyaan qabdi Direedhaan? Kun qabdi. Akkamitti qabdi? Kooyi mee karaa keetti dabarraa araddaa mee qabdi baadiyyaan? 32.
صدمي لما Asii jira. Shaambayii jira. Ibalawaa jira. Kanneen baadiyyaa Direwood. Afurin qabdu. Araddaan baadiyyaa 38. Bakka gash jahan. Amisanyo beekta. Araddaa baadiyyaa 38 nan keessaa sadinaa yimi. Bishaan beek. Taakka. Likkiidha. Taakka. Balawa. Lama. Ija annaniiti isa. Yes, there is Iida dabarees taatu iiduma kamittuu mudannoo nati qabdu maal turme mudannoo hariifa takka nutti himi. Waan mudannoo. Waan si mudate waan si kofalchiisu waan ammallee irraanfachuu hin dandeenye keessa. Anniin Iida. Bizuma hundaa guddadhees yaaddaan hin dhaabne ammatu malamaa fi sadii fa'aa dura malee. Niin Iida halkan mana rifeensaa dhaqas asa gadi. Tolfadheetiin taabeeta. Kophee dheertuu takka Iida maayyee. Kophee dheertuu takka. Narraa cabde. Ni booji. Booyi wallaahi. Walakka cabdeera namaas akkan tolchinetti. Haya. Akka walitti hin qabnetti jidduma kana walakkaa kana cabdee. Yeroo sana qalii jisu ganaan gurranne ture. Gurranne wallaahi. Barbarii ganamuma burdisuma ganamaati bara. Ati shoora wamti. Imbini wallaahi Taayiwaan irraa bitee. Taayiwaan irraa bitee. Walaloo akkaan bareeddu tan daawwattoonni keenyatti bu'aa. Walaloo sakkamee nu jedhe. Onneen na dhukkubaa isteen illaalini waan takkaan hin fayyu suma qoodawaani kaniina liqimsu siir hookinini gadiin si liqimsaa koo afaan naaseenii. Haya afaan siiseen haa jennu. Ni liqimsa. Asin dabaru kokkee keessa. Ni dabra wallaahi. Ni dabaru. Ni dabra. Yoo kaamamee. Kanatti laal hafuurratti deebi'a. Walaloo hariifa nu jettee meequ takka gaa walaloo ishee kana. Jira sheeku sheeytaan gatiin indina. Jira sheeku sheeytaan gatiin indina. Jalaalu noofiini rabbina jina. Jira sheeku sheeytaan gatiin indina. Jira sheeku sheeytaan gatiin indina. Jalaalu noofiini rabbina jina. Artistu maree baga ayyaana Iida al-Fitriidhaatiin nagayaan ittiin si gahe Iid Mubaarak siin jenna. Iida laafee baga wajjin nu gahe. Tolemee namoota ayyaana kanaan Iid Mubaarak jechuu barbaadu gamanumaan dhaamsa kee dabarfadhu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Eegaan isiniin jee booda salaamtaan onni irraa buqqaatee bakka jirtan mara alaafee keessaanuu isinaa keessa eegaan jee booda warra baranaa hamtii habara garee abdii. Warra amatu kan wajjisoo mana rabbiin waa godhuun jaanamata Oromoo maraanu. Umaree bara haaree kanatti keessattuu bara soomana amma dabarre kana hawaasni musliimaadhaa manzuumaadha sirraa eeguu ture. Ati garuu manzuumaa hin qopheessineef. Manzuumaa kee kabara dabreeti kan caqasaa jiran. Haana barbaatanii jeeti. Bara yuutuubii keessaas taanaan miilaanis si barbaaduma jiranii. Ati tutu dhabame malee isaan si barbaadu ittuma jiranii. Akkana barbaadanii badheetiin jirama. Maal qopheesteef Iida kanaaf maal yaaddeef mee? Habaranaa goytaa galanne haa geemu. Bara geree wajjin nu haa geemu. Haa qabu kan qabne yatiima gargaara. Xiqqoo kan itaniin booguddoo hammaara. Yaada olii ba'aman guddoo siyaaraa jira. Gara gaggalchite. Akkana kaawwa. Ayyee. Kanumatti aan Sudaan haasawalleen dheeressu. Direwood haa dagaagsinu haa guddifannu. Direwood dagaagii bal'adhu bakka dhayxee maratti hunda injifadhu jedheetuman goola waaqin jedha. Ayyee galatoomi. Garuu egaa umareen dhufeefu hawaasni keenya dirqama waan sirraa eeguu jira. Mee nashiidaa bareedduu takka nuu jee sagalee teetiin nuti si jalaa qabna. Haakimni koosumaa yaa Rabbi ogeessini anaan mala koodhiisee gama keechin dheessini sanaaf rakkoo dhibdee narraa chin fageessini osoon sirra kaayadhee duraan nu hajaati rakkoon nu qaamsitu bareedduu jiruunte rabbiin keenya gaariin isinaa milkeessu ibaadaa fitiin duniyaa jannata nu geessu ni dandeenya rabbiin meenu haa milkeessu. Jeetumaan kuulee bakka sharmaar keeyyaatu makam jetta. Umaree alii guddisnee si galateeffanna.
bagaayyaana Iidal Faxiriitiin nagaan ittiin isin geejachuudhaan hawwiisaa kan ibsu dhaabbata dhiyeessa salliixa nyaataa Hamilton sagantaa Buhartii Iidaa sadarkaa takkaffaadhaan ispoonsara godhee hoggaa isiniif dhiyeessu gammachuu guddaadhaan dhaabbanni keenya zeeta filatamaa qulqullinni isaa mirkanaa'ee hawaasa birattis jaalatamummaa kan gonfate foolii fi dhandhama gaariin dabaalamee filatamaa ta'ee jira. Hamilton akkuma maqaasaa kan hamilamu nyaata keenya nuu tolchee fayyaa teenyaas kan nuuf eegu. Hamilton sooranni zeeta Hamiltoniin godhame shurufkaan isaa halaadhaa kan si'amudha. Magaalaarra isiniif oolee jira gatii madaalawaadhaan bitadhaa. Hamilton iddoolee gurgurtaa kamiirraa'uu argachuu ni dandeessa. Namoota zeetii keenya raabsuu barbaaddaniifis ulaan teenya banaadhaan qunnamaa isiniin jenna. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa asirratti argitan kanaan qunnamaa. Dhaabbata dhiyeessa salliixa nyaataa Hamilton. Amma immoo daawwattoota keenyaa gara umareerraa DJ Dus gama isaatti kan achi dabarru isaa wajjin ammaas turtii gooname dursa Hamid duraan gaa namni DJ Dus akka bira fudhataniin jeetiin gaa sagantaa takka irra dubbadeetiin ture. Aboo baguma nuu himte nuti bar xiyyaa kana bar jaalii ta'e nama yaadanitti yoonni jira. Maaliif ati nama biraatti si fudhatan gizee ati yaaddume kagaafii si dhiyeessin jiru karatti aboo nuti bar akkanas hin seene ijoollee haafashaa seene baamar akkas. Maal seetanii beektaa? Rifeensa kiyya gizee akka laala kara akka isaaniitiif fakkaata. Saniif reedduu gizee kara na harkan akkas zaan garuu gizee dhiyaatanii ilaala lakkaa'amchaan keenyaa. Jadi nama itu na jasa ture, jadi na dia ture. Kemudian dia tanah itu kestaraan sih jadi sih na jadi nama itu komentar nak ture. Itti berana kam turte? Wow itu turte itu beri dah wallah. Itu nama tola salat salanne arang no gemucu mana kerja. Meh Iida fi hoji atika Guyya Iida tinis nama dalaga dalagu namun di sini ya. Ada danis ni dalida. Nama hojiiti dursaan nama harkata kan shurbaa dalagaa harkata kan shurbaa nama dhuftu hedis ayyaana fi hojii kam ilaalta. Ayyaanni sedduu gaariidha. Gamta kan ayyaana gizee ta'u guyyaa ayyaana faamilii keenya akkasumas saayiboota keenya deddeemnee mana isaanii dheenee ziyaarree Iid Mubaarak jennaa akkasuma gamanaanis gizee takka naqunnama hojiin fakkeenyaaf akka sagantaalee adda addaa Buhartiidhaaf jedhanii saayiboonni walitti qabamanii sagantaa takka qopheessan na yaaman gizee sanaanis dageen sagantaa san bareechaa jechuudha. Gama sumaanis sanis achumaaniin isaanii hojii Iidaa jechuudha. Gamta kan Iidaan godha gamta kanis dalagaan dalagaa jechuudha. Guyyaa Iidaatiinis gaa shufeerummaa baajaaja akka hojjettus ni arga. Gaa guyyaa amma namni takka tokko maal jaa awoola argubaan hombolola Iidaanis nama dalagaa sin jaa beektaa. Beektoota akkanaa kana maal jettaan? Guyyaa Iidaa jechuun hawaasni keenya irra hedduu waan Iida ta'e jecha boqonnaa godha. Angaruu ammas kastamar hedduu waan hin qabu jecha kastamarri kun natti hajamu mala sansaniif isaan gargaaruudhaaf boqonnaa godhuun maal fedha garuu hawaasa keenyaan gargaara jeetiin namayyuu deddeemee gizee naa dawwalanii naaf bilbilan dhaqee isaan gargaarutu hin jira. Akkasumas nama takka nama dadhabaa jira karaa deemu Iida nama gaafanna jaanii gizee deeman sansanis fuudheetiin bakka isaan fedhan geessaa jechuudha. Baatilee soomanaa bifa kamiin dabarsite? Baatilee soomanaa wallaahi Nyaata. Soomanumaatiin dabarsee akkasuma ammas rakkataa saayiboota kiyyaa hojii taa'anii gargaaraa turre mana dheenee akkasitti gargaaraa turre akkasii dabarsine. Amma hoggaan gaafii si gaafadhu iftuunis akka waan si gaafachuu feetu fakkaatti ani mee gaafii siif kanneetiin isin si haa gaafattu. Ni ta'a. Dantaasatuun beeku garii gowwaadha sheeytaan addiin keessaa baase kophaadha. Hayyee cancalatti kaa'ee koree obaadha laga guddaa yaa'u dhoorkee obaadha. Hayyee warreen cubbuun deemu akaalifama katiin keenya miidhuu faanti dhabama. Jira sheeku sheeytaan katiin hin diina jira sheeku sheeytaan katiin hin diina jalaaluun ofiini rabbiin ajjina. Jira sheeku sheeytaan katiin hin diina jira sheeku sheeytaan. Direwood subscribe godha. Direwood.